يا المنما ودقه وانغاري دكانة جامين بافر غرغري أمانو بات اللي أمانتي والبري إسا كمي دغاني إسا كمي دري وندما دام بافر يا المنما ودقه وانغاري دكانة جامين بافر غرغري أمانو بات اللي أمانتي والبري إسا كمي دغاني إسا كمي دري وندما دام بافر أكاسي أبوليان كيا إن شاء الله يا ربي نالافسي ولا لما تيان حق ولا لما تياتي وانا تفكاتي إيجا ميديا كان بنا إيه إن شاء الله ربي نها إيجو نما خيري ردبة ربنا هاجرو ربين إن شاء الله نجالتي نما انت لربيني خيري دبس ربي نها تاسسو الحمد لله رب العالمين ربي فيانو كني ساعة كان نجيه الحمد لله ألف ألف مرة الحمد لله رب العالمين صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قويا ندا قويا جمعة قويا خيري تججادا كنافو بليان كيا وانتي أني سنين جتشو بربادو وانو منونجيني وانو ما إيدو سيقافتني ديبي إساهين ديبي من قباني أوديسي نججادا قباني حاسوم نججادا وانو ما أني دليل هنكم يوكي رقا هنكم توكو قباني ولين الربسين جيتشادا سبحان الله ربنا حق جيلشو نهندو جلتوتا نهندو أني سبحان الله دلي نمني هنكمني هنجرو جيتشادا بيكا ربي على ما قفا كواهن دوغون غور موتي على ما قفا علمي نماني دوغون غرس الراس هنديبيا كي نكون أمو أدوما سبحان الله ربنا حق جيلشو ورق أجيلو ربنا هاتاسيس ورودو أكنا جلت ورودو أكنا بديد لغو الدنيا تنرادي مربينو هن تاسيسيني إسنين جد أبولي وانكيا غافي سنغافد إسن هندو مكيسنو وانتا ورمو أمنتا براها تاو أمنتا مسلمة هاتو كيستو جولي أمنتا مسلمة سبحان الله أمنتا تينا أمنتا جاللا أمنتا كبجا أمنتا غندوما هنك أمني جتشادا kan irraa hadhawaan tokko haasa'uu barbaada baay'ee nama aarsitan baay'ee dhugaa rabbii nama aarsitanii jechaadha isan jala deemillee isin hin arrabsu hunda keessanuu viidiyoo isin waraabdan ni arga garuu ho rabbi haa qajeelchu isinin jedha malee waan biraa hin jiru wallahi rabbiin haa qajeelchu nama hunda jechaadha rabbiin nu haa sattaru ربنا هاك أجيل جتشا دلين تينا تا ربين بيكو قدوتو جرا كاتشي والباني أما اللي دلي برا أفرات دبلو أدادات فيديو كان وراب دون نمني سرا ورابي قرنا الشر قرس الشر ودو فيديو سندليت قد أجدتي ما نما ميك أبرجرت فيديو انتي كنافو دليني تربين كيبيكو هدوتو جرا جتشا تلون فاكيتي والبهني حواس الرت دلي لما فاسدفها دبلتشون هم برباتي برو المونتي فيديو سلالتي برو المونتي ما أكم أتجندو ما نما غرغر بافتو كان بافتي لا تجتي يادو قبض وندنا هاسارو كون الموتي يا ميت دغايا اني غاي أتي نما برو ilma dhaluu fedhu ati nama برو sodaa godhachuu fedhu fakkeenyaa fi ilmoo keessa yookaan warri hata dharrabsitu kun surraa fuudhuu danda'a yookaan ilmoon kee ammoo biyya tarrabsitu sanii fuudhuu danda'a kanaafuu akka namni itti walitti dhalamu hin beekan waan ta'eef yaa obboleeyyan kiyya nama narrabsina yaa harargee gaafii si haa gaafadhu jawaar eessa arsii maa arrabsita arsii hayyuu keetimi biyya Itoophiyaa hunda hoggana jennee yaadarra malee arsii qofa hogganaadhaa miti jawaar arsii qofa bulchaadhaa miti jawaar siinii haa galu yaa jimma raayyaa abbaa mancaa eessa jimmaami jimma qofaaf nashiidaa baasaara jimma qofa gargaaraara jimma qofa diiniinis waa hundaan tajaajilaara haad biyyi inni itti dhalate jimma ta'u malee ka obbolaa muslimaa hunda abbaa muslimaa hunda dhaaltota ambiyyaati isini haa galu kana beekuu qabda raayyaa odoo jaalattan maa jimma jibbitaa arsii raayyaa hin jaalattan maaliif jimma jibbita okay sheekoleeteen hedduutu jira ani ustaazoleen keenya baalee
hedduu jechaadha maqaa dha'uu fi inni akkasitti maqaa isinii dha'ee hin fixu jechaadha. Alhamdulillah rabbii namallee nu haa heddummeessu. Isaan kanneen ni jaalanna dhaggeeffatuu hin jaalanna. Fakkeenyaaf ani sila maqaa isaanii dha'uu baay'ee kabajaa baay'ee jaaladha. Akka abbaa kiyyaatti isaan laala. Sheeka kenna Shee Amiin Ibroo eessa Harargeedha. Bakka hunda deemanii diin rabbii ka isaan rabbiin beeksise bakka hundatti facaasaran. Nu halkanii guyyaa isaan jala deemnee dhaggeeffanne waan isaan jedhan fuunee ishee xayyab eega Harargee jaalannu. Maaliif xayyabanii isaan jaalannee kabiraa ammoo Harargee kaanii arrabsinaa Harargeen takkasii maalii ta'an. Arsii eega ka Jawaariin jaalannu eega Jawaar hayyuu biyyaa ta'e maaliif Arsii arrabsinaa. Baaleen eega ustaazotee Baaleeni rabbii isaan irraa jaalatu jala deemnee barumsa irraa fudhannu maaliif arrabsina. Kanaafuu buleeyyan kiyya akkanumaan lafaa kaatanii odoo gandummaa faarsuu hin ta'in wanti ammoo nu tajaajila Arsii irraa fudhataarru jira ni jira. Wanti Harargee irraa fudhataarru kutaa 11 irraa barumsa garagaraa fudhataartan. Maaf arrabsita Wallagga, maa arrabsita Arsii, maa arrabsita Baaleen. Maali? Maaltu kutaa 11 asan gargarsi baasisiisee kutaan si lakkoofsiisuu si fide. Maali sababni? Ati yoo Arsii heerumte rakkoon hin jiru. Jaalattee nama anii ufitti amantummaa qabu amantaa ofii jabeessu nama diin rabbii qabu. An fakkeenyaaf ilma Arsii tokkotti heerumte yookiin Shawaa yookiin Harargee haa jennu kutaa 11 keessaa yookiin Arsiitti haa heerumee jennu shamarraa takka. Shamarri suni yookaan inni suni nama duraa ofitti amantummaa hin qabne, nama duraa diin rabbii hin qabne, nama duraa maatii ofii hin kabajnetti eega heerumte. Eega nama haqa rabbii hin eennetti eega heerumte kaleessitti jallatee isa tokkoof jette maatii isaatu arrabsuun qabdu. Inni siif gayaadha. Jarana yoo wal arrabsitan isin lamaan isiniif gayaadha. Haadha abbaa namaan arrabsina, gosa namaan arrabsina, biyya namaan arrabsina. Maaliif yoo ta'e ati isaaf gayaadha. Bakka deebisi lama walitti deebisuu dandeessan, wal arrabsuu dandeessan. Yoo kalee jaalattu sanii jaalattee kaatee jaalala anii kalaas wal jaalattanii walii galtanii kaatanii ergattan malee maatiin keessan lamaanii dirqamaan yeroo ammaa kana keessatti dirqama walitti isinii gurguru. Oduu dirqamaan jiraate maatiin kee wayiif malee isa san siif filan malee akkanaan lafaa kanii siif hin fille. Yoo ammoo carraa rabbii godhee gargar isin baase maaltu biyya isin arrabsiise. Tokkofa maaltu waluu isin arrabsiise karaa seeraatiin kalaas gargar baatanii miti isaallee haqa isaa yoo sirraa qabaate. Innis haqa keessii kenne yoo nagahaan gargar baatanuu maaltu wal isin arrabsiisee biyya isin geessee Arsiin takkasii Shee Harargeen takkasii Maxarshiyoon takkasii maaltu kana hunda nama haasofsiise buleeyyan kiyya. Arsii keessa nama sabni kun hundi sabni Itoophiyaa kun hundi jaalatu jiraachuu danda'a. Ka Itoophiyaa kana bulchuu jiraachuu danda'a. Harargee keessa akkasuma sheekoleen keenya keessattuu warroonni sheekolee arrabsitan. Warreen sheekolee mataa gaggara galchitan rabbi sodaadha wallahi laazim. Oduu haguma fedhanuu isaan balleessanii mataa gadiin garagalchina. Oduu haguma fedhanuu isaan waan fedha isin godhanii mataa gadiin garagalchina. Isaan sadarkaan jiran. Marree yoo fakkeenyaaf tokko isinitti balleessee yookaan sheenii tokko isinitti balleessee sheeka tokkoon nu akkanaaf hin jenne isaan abbaa keenna, isaan ifa keenna, isaan waa hunda keenna kana nutti balleessanii maaliif akkana nuun jedha sheenii keenna. Jedhaa dhaqaa. Fakkeenyaaf raayyaa abbaa mancaa namni isa hin jaalanne namni isa hin kabajne hin jiru. Nama hunda ofitti dhiyeessanii ofitti qabanii waa hunda gaafatan jechuudha. Kanaafuu isa fakkeenyaaf Abu Mu'aaziin jiran. Abbaan nama hunda araarsu. Kanaafuu maaltu sheeka tokko arrabsuu isin geesse? Maaltu yoo beekumsa qabaattan, yoo ofitti amantummaa qabaattan deemtanii yeroo namni sun aarii keessaa bahee miira keessaa bahee namni yoo aare waan fedhe haasa'uu danda'a. Jarana namni kun maleeyikaa miti kan dogongora. Ilmi namaa ni dogongora. Garuu dogongora sanoo nama tokkoffaa nama isaa yookiin isarra hayyummaa beekuma qabu isa sirreessuu danda'a. Namni tokko beekeef dogongoruu hin dhabu. Wallaaleef ammoo guyyaa hunda dogongoraa hin ta'u. Kanaafuu waan kana beekuu qabna malee akkanumaan lafaa kaanee nama tokko nama kabajaa tokko namni kabaju tokko keessattuu nama diinii shariyaantiin hin eeyyamtu. Kun guma gaggaragalchuu miti arrabsuu iyyuu jechaadha.
nu odoo sheekoleen teenya jiraachuu baatanii odoo isaan alhamdulillah beekanii nu akka waan fi baratan san nu barsiisuu baatanii nu hadda jaahilummaa keessa wallahi billahi ta'addaa keessa jirra. Mee odoo isaan akkana nu barsiisan akka nuti jiru argartan wanyaachuun akkas qullaa dannasuun akkas waan hin taane dalaguun akkas odoo isaan nu waliin dhaabatan odoo isaan lakkaa ijoollee teenya akkanaa miti jedhanii diin rabbii ragaa waliin nuuf himan akka ittiin jiru itti aansitanii ammoo akka isaan odoo akka arraba keessaniiti akka isaan miidiyaa kanarraa mana galtan gootan jechaadha. Isin xiqqishuma dogongora xiqqishuu namarra eeddan jechaadha. Warri akkanaa kamii gurra akka diin kun hin babal'anneef akka immoo diin teenya tun nu babal'attee haraamni kun addunyaa kanarraa galee halaalli bichaan addunyaa kanarratti namni khayrii bichaan babal'atu hin feetan. Yoo ka feetan taate yoo hundinuu shamarran teenyallee haasattaratu diin rabbii barattee bor ilmoo ofii haa barsiiftu haadha ilmaan kennaa seeraan diin irra nu haa guddiftu ka jettan taate sheekolee hin arrabsina waan fidhan haa dogongoran isaan uf sirreessuu danda'an. Qur'aanni tokko keessatti yoo ka dogongoramu taate sheenii tokko yoo ka dhabu taate qur'aanaan hadiisa was sirreessuu danda'an isaan ragaa walitti qaban isin maaltu isaan isin arrabsiisee mataa gaggaragalchitanii bakka silaa hin dhan hidhattan jechaadha. Ka sheekolee kana rabbi sodaadhaa buleeyyanki. Wallahi sheekoleen akka isinii asirra ol bayanii gandummaa hin faarsan waliin arrabsan nu sattaran malee isaan badii keenya yuu uf sattaraanuu jedhaaran wasattaraanuu jedha odoo isaan jiraachuu baatanii ani Allahu aalam rabbiin garuu guyyaa malee waa nama hin godhu malee akka isilaa nu utaanuuf akka silaa wajii kennaatiif hadda hin geenye. Yaa jarana nama riddiin rabbiitiif dhaabatu nama ammoo yoo nama rabbiin du'aa irraa fuudhu rabbumatu beeka garuu namni diin rabbii qara'e kuni wallahi rabbi kadhatullee milkaa'uu danda'a. Kanaafuu warrootanii khayrii dalagantu jira fadhaa addunyaan tun hagana geet yaa rabbi rakkoon tokko dhufu yaa rabbii kiyya nurraa deebisi warra jedhaaran nu ammoo muuziqaan dachii balleessine gandummaan dachii balleessine wajiin keenya asii miti sheekolee teenya tanu gorsan ta quraana rabbiitiif hadiisa nu barsiisan karaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam nu barsiisan maaliif afoo dhaabattanii yoo ammoo xayyib tokkoffa sheekoleen teenya waa tokko beekuu qabdan obboleeyyan kiyyaa isin warri sheekolee mataa gaggargalchan sheekoleen bakka isin ooltan shokkotoo bakka tiisisaa kana dafanii hin argan yookaan ammoo ufumaa waa haasoftanii jechaadha amantaaf maalii waliin laaxxanii fiddanii achirraa intaltummaan takka amantaa musliimaa yookaan wanta wayii wanta amantaa musliimaa daangessoo islaan intalti musliimaa hin goone wayii gootanii isaan arganii maaliif akkana gootan ka jedhan irraa dubbatan isin dhuftanii ammoo odoo waan san hubatiin sheeka san arrabsuu qabdan odoo waa hubattanii isinuu sheeka mataa gadiin garagalchitan sheenni xayyib yoo isin fiddanii waan hin taane ka jira danaddan taate yoo isin waan amantaa waliin qabanne fuutanii amantaa keessan laaxxan taate odoo addaan hin baafatee achirra baatanii dannaftan taate isin gorsanii cadhisanii ilaalanii kuni gahee barumsa isaaniiti kuni wajii isaaniiti yoo nu jallanne nutti himuun nu gorsuun nu barsiisuun gahee isaaniiti. Kanaafuu wanti isiniin jechuu barbaadu walumaa galatti sheekolee hin tuqina isaanuu nu gorsanii uf sirreessuu danda'a waan ittiin uf sirreessan qaban. Alhamdulillah rabbiin bakka hundattuu ragaa waliin diinteena rabbiin lafa nuu kaaye ragaa waliin isin himuu danda'an badii keessan kanallee bakka isin badii qabdan booda isin sirreessuu danda'an gisee namni miira keessa galeen dhuftanii mataa gaggaragalchuu dhuftanii waan hin taane namni miira keessa galee waa baay'ee isiniin jechuu danda'a. Maaliif isintu aarse ka nama ibidda keessa jiru akkamitti ni yeroo san inni aarii keessa jira ibidda tokko yoo ibiddaan hin dhaamsine jenne dhaamsuu hin dandeenyu yoo hin qabbaneessine jenne irraa fagaannee wanta qabbanaawwii yookiin komantii babbareedduu wayii ustaaz bas akkasii miti isintu garasitti fudhate malee nu barka jedhaarru akkanaa miti yoo jettani nama barate nama diin rabbii barate isiniif hubatan. Kanaaf akkanumaan lafaa kaatanii sheekolee teennaa rabsuu keessattuu waa'ee siyaasaatiin wal qabsiiftanii sheekolee hin tuqina. Isaaniif kabaja argan isaaniif uffannee hadda dubbataar odoo isaan ammoo rabbiin nu godhuu baate diin rabbii akkamitti baran
akkamit jaahilummaa keessaa baanu naafi mobboleessa kiyya naafi mobboleettiiti silaa qaata qullaa jechaadha qullaa akka dhalattan kanaan amma dadhabsiiftanii achirra baatan jechaadha odoo isaan haraama nu himuu baatanii odoo isaan halaala nu himuu baatanii akka nuti jaahilummaa keessa jirru ani hin beeku gisee isaan halkanii guyyaa yaa obbolewwan keenya dhanii alhamdulillah rabbiin diin rabbii nu babal'isaaru kanatti gisee isaan lafaa ka'anii diin rabbii nu guddisaaran kanatti maaliif afoo dhaabattan bakka isin nama khayrii dalagu afoo deemuudha geemii isin organ ani qullaas baaftanii dubartii akkanan godhinaa dubartiin haadha keessanii isiniin jedhaaran dubartoota illee qullaas baatee hin dannasin akkanas siif hin ta'u obboleettiiti yoo sattar simaaf jedhan si'ii yeroo hunda yoo bookees irra teette yeroo hunda yoo tiisifni illee garanaa kuun illee garanaa siin jedhe simatu miidhamaaf simatu buddaaf jinniin halkan irra fuudidaaf simaafi obboleettiiti obboleessi kiyya simaafi akka isiin boru ilmoo teedii irra sii guddiftuufi ilmaan tee akka nama diingootuufi moo dubartii tana hunda gisee takkatti sheekkoleen fuudhan yeroo ammaa kana keessa sanuu moo kana hunda fuudhan isaa waan dubartiin obboleettiin beekaniif haadha manaatiin beekaniif haadha ofiitiin beekaniif kana hunda waan beekaniif waan dubartiin kabajaa dubartii beekaniif kanaaf waan khayrii himan kanaaf waan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jedhee himan isinii galamu warri karaa dhugaarra deemtan jechi kee kun seeraan isinii gala warri ammoo karaa sheexaanaarra deemtan jecha hin jedhe kuni abadan isinii hin galu haga gaafa yookaa badii wayii ofirra argitanii yookaa dogongora wayii ofirratti argitanii dhoqqee wayii keessa lixxanii dhoqqee san keessa aadaa odoo karaa kana deemanii bayaa jettanii of beettanitti isinumaayyuu hin galuuf hin deemu waa'ee oromummaa irratti ammoo wanti isiniin jechuu barbaade namni oromummaa ofii sabni ofii akka kabajamu sabni ofii akka mirga argatu eenyullee waan hundi namaa kana fedha jechaadha gabrummaa keessatti eenyullee hafuu hin fedha isinii hin galle warri nama arrabsitan kun tokkoffaa gaafa oromummaan tokkummaan kaane bakka amantii maaltu isin fide maaltu bakka amantii ga'ee sirbuu akkasuma immoo masqala harka qabachuu shamarran islaamaa dhiirri islaamaa maaltu isin geesse deeggaruu feetanii amantii keessaniin tokkummaan oromummaa keessan jabeessuu feetanii amantii keessan kabajataa seeraan sagalee tokkoon jecha tokkoon gaafa walii galtanii dubbanne walii gallee dubbanne omaa rakkinni hin jiru kana warroonni ammoo bakka amantii makuun haa baduu feetanii namnummaan amantii walitti haa bu'uu feetanii sabnummaan kun haa bittinnaa'uu feetan amantii bira dhaqaa yookiin ammoo masqalii qabadhaa bikiristaana seenaa sirba achii kaatanoo maal jettanii oromummaa tokkummaa hin fedhanii oromummaa tokkummaa maali hin fedhan oromummaa tokkummaa feetaa bilisummaa feetaa afaan tokkoon dubbachuu mirgi keenya nu haa eeggamu afaan keenya akka feene dubbannee akka feenetti yoo gaafannee deebiin keenya nu haa deebi'u kana feeta biyya abbaa biyyaa ta'uu feeta kana bakka dhaabattetti odoo masqalii qabachuu hin taane odoo mana amantaa kanamaa keessa dhattee hin jedhu hin taane odoo sirba itti bannattee sirbuu hin taane kana yoo jette ni bilisoomta maaltu amantaaf maalii walitti laaqee booda sheekolee arrabsuu yoo sheekolee lakkaa amantaa keenya haa kabajnu amantaan keenya akkana hin jedhu masqalii qabadhaa sirbaa nuun hin jedhu sirba itti banadhaa Pakistaana keessa dhaabadhaa sirbaa nuun hin jedhu gaafa isin hin jedhani fuutanii sheeka gaggaragalchitan of eeggadhaa obboleeyyan kiyya eessa jirraa of ilaalaa maalirra dhaabannee dubbataarraa of ilaalaa wanti kun nu jalaa cabamoo nu jalaa hin cabu odoo miira keessanii galtanii dubbachuu hin taane maal taanee jinnu kana beekuu qabna kanaafuu isinirra dheeressee jira warri isinii jechi keeku isinii gale komentii jalannaa barreessaa na jajjabeessa warri jechi kun dhiyee isiniin galiin irra deebi'aa na gaafadhaa isiniif deebisa oromummaa keenya tokkummaa keenya ni jabeeffanna yoomillee abbaa biyyaa ta'uu feena nu biyyi sun naga taatee sabaaf sallammiin kamuu gammachuun akka keessa jiraachuu feena odoof ta'e dubbichaa hin taane amantii makamuu haa ta'u biyya san keessa kabajamee yoo jiraatame
Gaafa immoo sabni keenya kabajame biyyi keenya kabaja argate amantii keenyas jabeeffanna waan ta'eef nu nagaa hin feena. Afaan keenya akka mirgatti argannu ni feena. Afaan keenya dubbachuu hin feena. Biyya abbaa biyyaa ta'uu ni feena. Biyya namaa kana keessa gabrummaa kana keessa galuu ni feena. Garuu amantaa namaa arrabsaati miti. Garuu amantaa keenya immoo garannan laandhee waan amantaan nu hin eeyyamne keessa laaqamu miti. Seera amantaan keenya jedhuun akkaataa sheekoleen teenya itti gaafannee akkamiin saba keenya kana waliin dhaabachuu feena. Akkamiin meeqaata amantaan keenya ittiin hundaan kiisinu nu himaa jennee kana malee dhufnee sheekolee teenya foo dhaabannee akkami akkas jettanii maaliif jettanii namni tokkummaa hin feene hinuma hin jiru. Namni wallahi bilisummaa hin feene hinuma hin jiru. Keessattuu amantaan keenya gabrummaan jiraadhaa hin jiru buleeyyan kiyya. Waa takka hubadhaa isin nama arrabsuun duratti mataa nama gaggaragalchuun duratti hin hubanne odoon hubatiin mataa nama gaggaragalchitan. Miira keessa nama galchitanii akka namni waan biraa dubbatu nama taasiftan. Kazii dogongora keenya haasirreeffannu ufaa laalluu isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Aga viidiyoo biraatti waliin deebinutti nageerra naa tura. Dagahi wangari dukana tinjamin